Well, akkam jirtu nagaa keessanii deebineeti jirra. Fedhawaa Qubsaan jedhama. Kun Tech for All YouTube chaanalidha. Kutaawwan darban keessatti introduction irraa kaaseetu hanga kutaa sadaffaatti structure of C++ tti waan ilaalee ni qabna. Guyyaa irratti immoo kutaa afuraffaatiin code blockii keenyaatiin yookaan text editor of C++ tiin programming keenya jalqabaa write gooneetu ni ilaalla jechuudha. Kutaa sadaffaa keessatti structure of C++ ilaallee turre. Structure of C++ maal fakkaata jennee ilaallee turre. Kanaaf isa buusneetu code gochaa barreessaa ni ilaalla jechuudha. Kun code blocks keenyadha. Akkuma ilaalaa jirtan banaa jira. So interface akkasii nuuf fida. Maal jennaan iddoo kanatti create new project jenna. Sabooddee console application jettu jirti iddoo kana tibuuna go jennaan. Next iddoo kanatti programming language lama nu filachiisa. Tokko C dha, tokko C++ dha. C++ dha kan ilaalaa jirru. Next jenna. Project title kii filadhuraan jechaa jira. Ni barreessina project title program 1 hin jennaan. Program 1 next jenna. Finish. Sabooddee akkatti nuuf fida jechuudha. Okay, akkuma jalqabne kun project title keenyadha. Project title keenya jalatti source jettu ni jiraatti. Source keenya double click gaafa goonu main.cpp extension jedhu ni jiraata. By default itiin kan nuuf fidudha jechuudha. Kun programmii keenya gaafa itti buunu kan nuuf fida jechuudha. Sample program of C++ jechuudha kun. From preprocessor directive irraa kaaseetu hanga godhatte jechuudha. Hanga main functioning keenya xumutti jechuudha. Gara ofii keenyaa maal gochuu barbaanna? Ni barreessina meeshaa harka mataa keenyaatiin shaakaluuf akkasiniif ta'uttis barreessaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf kutaa sadaffaa keessatti maal ilaalle irraa structure of C++ inni ilaalle. Structure of C++ maal irraa jalqaba? Commentii irraa jalqaba. Commentii akkamitti barreessina yookaan syntax nuti itti fayyadamnu double slash double isaa jechuudha. Backslash fayyadamneetu commentii barreessina. Commentii barreessuu jechuun maal jechuudha inni? Compiling ta'u commentii nuti barreessinu kun descriptionii programmii keenyaati jechuudha. Kan programmii keenya ibsu yookaan immoo irra keessatti waa barbaanne kan ittiin ibsine barreessinu jira afaan barbaanneetiin. Fakkeenyaaf commentii tokko nan barreessaa. Welcome to Tech for All YouTube channel kan jedhu commentan godhe jechuudha. Kun amma display hin ta'u maaliif comment ta'eera jechuudha. Comment gaafa goonu kana ni fayyadamna jechuudha. Yoo barbaanne immoo maal fayyadamuu ni dandeenya? Commentii fayyadamuudhaaf comment kan ittiin goonu akkuma kana backslash kanaa fi mallattoo urjii kana isa booddee mallattoo urjii fi backslash kana fayyadamneetu comment gochuu ni dandeenya jechuudha. As gidduutti barreessina jechuudha. Waa barbaanne hamma barbaanne barreessuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti barreeffama barbaanne. Hey there, I'm here. Waa barbaanne barreessuu ni dandeenya jechuudha. Karaa lama comment gochuu dandeenya. C++ keessatti tokko akkanatti kuni single line dha jechuudha. Single line comment enna ishee kana. Isheen kun immoo multi line dha jechuudha. Waa baay'ee ittiin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf commentii dha. Structure of C++ keessatti inni jalqabaa commentii dha. Kabiraamaa inni preprocessor directive keenya. Preprocessor directive keenya kan ittiin jalqabu saayinii poundii dha jechuudha. Ishee kana jechuudha. Sabooddee maal jennaan? Include sabooddee mallattoo ishee kana fayyadamnaa IO stream input output stream sabooddee ni cufna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Programming keenya jalqaba compile gaafa ta'u ishee kana ilaallata compile gochuudhaaf jechuudha. Programming language C++ kana jijjiiruudhaaf jechuudha. Gara machine language yookaan computer language jijjiiruudhaaf kan ni ilaallata jechuudha. Kanaaf include jechuun maal jechuudha inni
inni itti aanee jiru kun file name godha jechuudha. File name godha jechuudha. Isa booddee using namespace std jenna. Isa booddee inni itti aanu maal inni function keenya jechuudha. Function keenya C++ kamiyyuu dirqama programming isaa function tokko qabaachuu ni malee. Function tokko qabaachuu ni malee. Main function immoo kan programming keenya hundumtuu keessatti jalqabuu fi keessatti dhumudha jechuudha. Kan keessatti raawwatamudha function hundi jechuudha. Kanaaf main function keenya ni ijaarra. Int main function yeroo hunda hammattuu ni qabaatte jechuudha. Akkanatti ibsina hammattuu ni qabaatte. Isa booddee bireesiin ni banama, bireesiin ni cufama jechuudha. Kanaaf kana keessattidha kan programming keenya hundi isaa raawwatama jechuudha. Kuni main function jedhama. So main function kana keessatti programmii barbaanne barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ni ilaalla. Sample programmii tekstii barbaanne gara screenitti display gochuu barbaannu object kamii fayyadamna? Object cout jedhamu fayyadamna. Cout. Isa booddee redirection operator ishee kana fayyadamna. Redirection operator. Kanaaf coutiin kun maal nu gargaara inni ilaalleerra. Tokkoffaa value gara alaatti baasuudha. Lammaffaan immoo tekstii jiran gara screenitti baasuudha. Tekstii gara screenitti baasuudhaaf maal fayyadamna? Gidduu isaatti quotation mark fayyadamna jechuudha. Quotation double quotation keessatti ni barreessina jechuudha. Waan barbaanne. Welcome. This is Tech for Oro YouTube channel jenneetu waa barbaanne as keessatti barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hunda programming C++ kan gaafa ittiin xumuramu maal jenneerra semicoloniitiin cufamtee jiru. Semicolon ishee kana jechuudha. Semicolon akkuma qubee afaan Oromoo keessatti programming kamiyyuu tuqaatiin xumuramu kun immoo maaliin xumurama jennee semicoloniitiin xumurama jennee semicolonii. Kun gaafa display goone ilaallu ishee kanatu as keessaa ba'a jechuudha. Welcome, this is Tech for Oro YouTube channel kan jedhu kanatu display ta'a gara maalitti jechuudha. Screen keenyatti display ta'a jechuudha. Inni comment ta'e comment inni sila ilaalle kun display hin ta'u. Fakkeenyaaf istiin ilaallame istiin iddoo kana jirti build in run gonaanii run gochaa jira nuu fide kuno. Welcome, this is Tech for Oro YouTube channel kan jedhu display ta'e jechuudha. Kun iddoo kanarra display ta'e. Kabraan kan nuti ilaalle sample programming kutaa sadaffaa keessatti waa'ee new line dha. New line jechuun maal jechuudha? Programming innis keessa jiru kun tekstiin kun erga display ta'e booddee as bukkeetti programming keenya new line akka inni fudhatu yookaan immoo programming taane jiru asitti itti fufee barraatu hin taane iddoo kana itti fufee barraatu hin taane iddoo kanatti akka nu dhufuudhaaf maal fayyadamna jechuudha. Maal fayyadamna iddoo kana keessatti caafii irratti maal fayyadamna? Backslash ishee kana fayyadamna. Isa booddee n new line irratti naa baasi programming koo inni jechuudha. Garaagarummaan isa kana maanni ilaala inni kun directly fuuldura isaa ta'e jechuudha. Kan programming ittiin deemaa jirtu. Kanaaf new line gaafa goonu moosti ni ilaalame isti new line kana new line goonee booddee immoo run goona garaagarummaa isaa jechuudha. Garaagarummaa isaa ilaala iddoo kana new line inni jiraate jechuudha. New line kanaaf kun baay'ee nu gargaara gara boodaatti gaafa laallu jechuudha. Fakkeenyaaf kana baay'isuu ni dandeenya. Irra deebineetu inni gaafa inni display goona beekte amma display goona ilaala allama new line space lama kenneefi jechuudha. New line kana gara biraattis fayyadamuu ni dandeenya. As baaneetu achi baaneetu warra kana balleessine as baaneetu ammas redirection operator fayyadamne indil jechuu dandeenya jechuudha. Indil kunis maal gochuuf nu gargaara? New line nu kennuuf nu gargaara jechuudha. Nu gargaara. Kanaaf inni dhumaffaan return jenneetu return 0 jenneetu ni cufne jechuudha. Kun sample program of C++ dha jechuudha. Galatooma yaada yoo qabaattan itti dhufa tutoriin kun yaada yoo qabaattan commentii nuu kenna nu jajjabeessaa subscribe like godha share godha obboloota keessaniif galatooma.